gabaabati. Dhufeetuma furuu fedhee nyaachuu fedhee dhufeetuma nyaaddanaa feeruma jee. Nyaaddan nyaadhuu fadha. Nyaata nyaadhu. Hayaabiifti ati maal ta'a intala biyyaa intala Oromoo intala jechuun amantiin takkaa waa hundaan saayibaa minaamin saayiba tuuba. Maakiin akka ganda warra Amaaratti nyaata godhatti nyaata ishee nyaadhuu nan jaamu. Akka ganda Amaaratti nyaata godhatti nyaanni ishee akka ganda Amaaraa bareeda. Nyaata maakiin gootee osoo nyaattee nan jaan saniif qamma sun barbaada. Kudii bar. Ati amma duuba saayiba nama hedduu kaayiroo keessa ijoollee hedduu saayiba kanammoo naafeen maakiyyee ani saayiban qabu amma guyyoota akka naafeertu barbaada mana kan keetitti. Bakka gabaabsiree baraan saayiban qabu wallahi saayiban qabu nama saayibumaa qabu. Haati faate museenaan immoo saayiboota xiyyaa miti isaan obboleeyyan isaan faamilii garuu akka saayiba kegeeree hin qabuun. Naafeerii moo si naafeeraa suuti yaa wallahi ajaa'ibatti nyaata achirraa ilaa achitti dhiyeesseetiin habiibti unkaan naafeereetti timte wallahi si afeera maal rakkoo qaba. Osoo nasiin jiru waattee na naafeertuun hin beekaa. Na naafeertu ban namni kun akkuma walitti dhiyaatuti. Asu an amma takkaa mana kan kee dhufee ni beekaa. Sani rakkoon mana kee jooyin hin gootu takka farratti. Habar namni kun ilaali. Gaaf tokko natti na sobdee sadiif na dheessita barri beetaa gaafaan akkasi boo'u fudhata. Iyyaan tun ni mara hadde inta maansi sobe arra fayyaa qabdaa. An fayyaan qabu araan na dhukkuba. Araan na dhukkuba. Sina feera rakkoon hin jiru. Galatoomii takka farratti nu deemu daldala malleedha alhamdulillah takka deemillee beekuu deemu filleen taa'u beekaa fi siin jaha ni qoosaa bareeddutiya geema xabannaa qurxummii deeggaddana raayaatti sirraa nyaata barbaadaa yoonii fi immoo hin nyaattottee umaa rakkoon qabu. Anillee firan qabu atillee firan qabdu. Beektoo sirii tokko taphannee adda baana. Kamenta? Firan qabu? Nama yoo jiraate fidee dhufaa nama. No, akkasiiti miti tokko taphannee adda baana. An bar namadillee kana qabattee maana sodaattiin jira. Sodaachuun itti an faamiliin qabu isuma dhugaa rabbii. An akka faamilii qurxummii xiyyaa nyaachuu barbaada. Anis ganama galgala asumara taa'u jirta anis ganama galgala asirra osuman taa'e bar meebi si mo'achuu danda'a garuu faamilii xiyya sheer naa godha gaa'is qaxaqqaxamus rabbii qaba. Faamilii namni na jaalatan taaptaam naa godha. Ani galgala ganama bar geeman taphadhu. Ati koi wanta asirra godhattu kana bari gisma hundaa akkamisa? Hin jaalatamu. Fi ishii hin dhabu gizee hundaa'u. Kana bar diree fooxaa minaamin irraan uffatamu. Maal irraan uffatamu? Uffata irraan uffatamu qabaati. Waan jaalattu immoo moo istaayilii keeti? Istaayilii kee moodii. Yaa namni hundi muudiin isaa garagara. Gaayis tiriippiliidha wal gargaara. Gizee hundaa'u akkanatti na beekama. Walitti gizeen as dhufe inuu yoo kan nufanne dasanan jiru. Baay'ee uffata isa waliin uffatamu hojii osoo uffattee hedduu dureedanii beekta. Mee uffata isaa naa himi akka hojii uffatan. Tarchi gorilaa inni ammaa godhaa siima gaa'is wal gargaara. Wal gargaara ammaan godhaa siima asuyyee. Addunyaan babal'attee sarchi gootee waa hunda argachuu dandeessaa bar gaaffii namaa achittu. Natti hin dukkaneessin uummata achi dhaa. Abbaa bu'uura. Maaliif achi hin dhoonne maaliif natti dukkaneessan? Maakiin bar gubaziidha. Amma lal waan kana waan irraa uffatan. Takka natti himtanii beekanii waan kana firaa baasinan jettanii. Ini tanatti. No, muudisiiti bakka namni hundi bara anamma maakiin manatsirii halkan uffadhee taa'uu fa'aa jechuun halkan fa'aa uffachuu natti tola. Namni kun aduun hin jirtu ofirraa waan jira namni bara aduu kun uffatu boonaa uffata isin garee namni hundi muudisiidha amma isinis muudisiidha. Filaawara sadii kana bakka sanii nyaataatee jirta bakka halkanitti uffatanii taa'anii sanitti bu'aasoo machi. Yaa namni tokko baasisiin jaa aduun hin jirtu. Garuu boonaaf akka uffatanii beekan. Nama dhibba shanii taa'ee ililii bara feemasaa wajjin jira bar biyyee nyaatanii ililii nama naa kan nuqamu wayi gudiidha wallaahi laazim. Gudiidha nama ililii naa kan nuun qabu bar. Yoo namoota deemeen qurxummii kanaa fa'aa biyyee nyaatanii ililii naa kan biddanii mi'aara keessanii ni dhaqee qurxummii kanaa. Thank you. Ya hayati.
Maki jolle tante amma dunara. Ijoollee billaacha jirani. Jolle tante namni dibishan ka jiru jolle tete malee jolle tiyamiti. Maal jechuun nama kuma tokko dhibbaa afurtu nama bira jiran. Wallahi tun jolle tante malee jolle tiyamiti. Jolle tiye lindina kan nite. Guys wal gargaara teetuma gaafadhu. Guys sadiini wal gargaara ishee. Faamilitti ishee godha yookiin. Nante wallahi kaanfad deeduye warabbal kaaba idin difirta kada buwas kesa wallahi kaanfad deeduye subhanallah alazim. Wallahi daree namni gisee hunda narkatu booda umarra la wallahi nama dila kan kesa filaawari firta kamo wallahi kaanfad nama gaanye sabiifti kun waan nama gaanye sun beektu jechuun kun maal nama gaanye samee. Astaghfirullah alazim. Wal gargaara family. Oh my goodness. Thank you so much. Thank you. Kata-kata dia kan. Kata-kata Jaiba thank you so much. Ya family ini dekat. Maki challenge number namne baran. Wallahi. Galat है. Maki challenge number namne. Duba alman nagar chasu. Umba du kaba. Kita tawan te F1 challenge number namne ti. Sindago asu ye kuni wana kana kuni na brang dala gusigale. Yala kurtomi ta kawla chof kuma kodam besta serious kuma kodam gutaji. Kurtomi yom ta bachu jirasu kurtomi dani. Hayya kuna du mukhatiano kurtomi ta banna. Akan mati ta badan giftaron ne khiya maybe busy ta udan dani ay bumarati wona min dan namo. Ati ma so ta kurtomi yo ta banne ki kurtomi ta kabana Yemi ta bachu kira te sawata kan ka babi te sa evidence kana yo na moti. Family te du fena kana. Akoti jaga apa kan te si kan diteti. Ya Allah. Kurtomi wali ta banna kan mati. Family te yo kurtomi ta banne wali natin kan itu. No, yo asama kurtomi re Ayene kata. Aya. Kurtomi dani. Kurtomi da. Ay ta kasi mo din to. Kunin tau khatia karab beso seriya mata banna mane kunin tau. Wali mare ne wante. Gime asu adi amalan ka bubar silan mo banita. Amala haraba kanna biti ya ma ki yo dugu mana jalat. Magala ni sa ki kana ke sa ke ba. Amala guys nam nam da amala kam dunan ja ya rabbi ya wala magala kam inta ya rabbi ya Allah. Guys kurto mi dani okay let's go tap tap gura aka kurto mi nyan. Guys ya bu kurto mo mata ne mana chapati na pa khanin. Ya rabbi adi je natijan nahi. Kurto mi dage khanu da be ka. Ay na godate dio ve di warisi. Let's go. Pagi triple. Ene gift triple. Aka kurto mi fodanne. Ya family. Wanti da ya spesialanji ki yang baram ne okay? Ya Allah. Awo rabbi lal. Mal sinjatan te olu ma. Spesialanji ki yang baram ne guys. Hama fi hamata sirraha ka miqanya fi sharranya sirraha ka bu adi tante olu ma wallahi. Hey bana what's wrong again? Kurtumi nama fadani way kurtumi. Si ade mo wallahi. Mal janna. Wal janna. Tata mogola sen abdi muratina tasfa ali qorat. Tasfa muratina abdi muratina. Sabri goda tata goda. Ay sinema tata goda guys. Nda faisal polo torchashi or giftina. Kurtumi ite ya masalama. Kurtumi ite ya masalama. Abu Suad atli rabbi se hamil kisu. Guys sadi ilili sadi. Ilili sadi hana okay filawari abasati. Filawari abasati hana. Amma duwati yon simo ina ma dufena hana mo situna hana astuye. Anu wasi hana. Guys ilili sadi hana. Par jole deri din kab dubar mali rako sari jole mali ho. Araba Allah ilili hana.
ما جتشون دي فلاوري خنا حياتي ولمانو يا حبيبتي دي اللي تكو خنا أنا نبرا لما دي تكو خاص جلد اللي كنا مالك تنبيهم بسلام نو أنا مسدينا برمي جري عرب دي يا كامل أكموني هلا تكن برج تهنا كمان كنا بريتي يا عرب دي يا Any gifty triple family. Any gifty triple. Any gifty triple. Any gifty triple. Any gifty triple. Sadim Baiza. Tasfa Muratina Aya. Abdi Muratina. Tasfa Aya Korot. No Tasfa Murato. Sadim Baiza. Silam Mantanella Kurtumi Kum Shani Salal Va. Agado Ranion. الله أكبر ناس ولا تلال تكبير ولا تو مع فاميلتي والله رب سناهم شكرا أنتي والله كتير أي ربي خنا والله فاميلين كمو بقى أنا متجيني كتري يوم سمو أدقرو ما نشوفتي قلتم هنا خليتي كستبنا بيتي إيش ترى ركوب صفر شكرا تصفى اللي قرأت نتيجة جاسمو تندي نبر بمسا تايمين ربي نكفرك بابا